ijoollonni mana madaamii keessa jiraattan jechuudha. Ila wantittiin kun hin bareeddi, ofitti nama hawwatti. Saayitii dhammooti. Saayitii haa ta'uyyuu malee ijoolleen biyyarraa addisii dhufanis hin beekanii, warrumti mana madaamii keessa jirrullee hin beeknu jechuudha. Irra guddeessan kan beeku eenyudha? Warra bakkee dalagaan. Maaliif ala hin bahuu hin argu? Ala bahanii waan arganiidhaa fi hin beeku jechuudha. Mee ilaalala hin bareeda dhugaa rabbi, baay'ee tokko bareeda, baay'ees ofitti nama hawwata. Garuu saayitii haa fakkaatu iyyuu malee saayitii miti. Ishee nama mul'istu sana kaameruu ishee kaameruu isheedha. Nagaan moon irraanfanne, nagaan waaqayyoo lafa isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? Naguma keessanii? Ani nagaa kooti gooftattaa tolu isinis akka nagaa qabdan abdiin qabaa. Yuutuubii koo sabskiraabii, laayikii, sheerii na gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo jalqaba argee baay'ee natti bareede. Garuu gaafa naqee taa'ee itti yaadee hubadhee ilaalu ulfaataadha. Inna madaamiishin maal jetti? Wanna kana ofirraa hin baasiin jetteettini jechuudha. Bittee kenniteef akka sixootaatti naa bittee naa kennite ofirraa hin baasiin naan jette. Amma gaafa kanaa ifa kenna malee saayitiin lakkoofsi isaa hin mul'atu jette. Ishii jennaan ofirraa hin baasiin naan jette. Maali jennaan immoo saayitiidha naan jette. Yeroon saayitii ilaalladhu immoo saayitiin isaa hin argamu maalidha jette. Achi gaafa ilaalamu kaameraadha. Kaameruu isheetu jira. Kuni kaameraadha malee saayitii miti. Wanna hojjettu hundumaa si waraabaa. Wanna hojjettu hundumaa si waraabaa, of eeggachaa hojjedhu. Yeroo hojjettu wanna dubbattullee of eeggachaa dubbadhu. Keessumaa kilaasii keessatti immoo wanna kana ofirraa baasiitii fuudhii wanna wayyaatti xaxiiti malee taa'ii ganama yeroo hojii keessatti immoo akka kee irra kaawwadhuuti uffadhuuti bahii hin jedheeni. Kaza ji'anarra fixeeraa jette. Lakkaa wanna gootus wanna odeessitu hundumaayyuu ishee ilaalaa turteetti. Isa darbeef darbee isa ufuuf barumsa siifaa ta'uun jedhee maaliifan kana fide beektu? Barumsa akkasinii ta'uuf warroonni akka kanaa maatiin isin bira jirtan saayitii akka kanaa bitanii isiniif isaa kennanaa ta'uu, bakka isin hojjettan saayitii kanaan tuqiin jedhanii isaa gaahanii waan fedhayyuu haa godhan. Sin of eeggadhaa. Of eeggadhaa. Maal beektu wantittiin kun saayitii osoo hin taane kaameraadha. Dan agartu ifa laatti. Ijoolleen keenya tokko tokko immoo ka biyyarraa dhufan hin beekani. Dhugaa dubbachuuf osoo ana ta'eyyuu ani hin beekun ture. Garuu yeroo akkas ifa laatu kana nan bara turee bulee jechuudha. Yeroo ilaalan waayifaas fakkaata. Erga tulee itti ta'anii itti yaadanii xiinxalanii bichaa namaa gala. Erga ija isaa keessa ilaalanii gadi jechuudha malee namaan galu. Kanaatiifuu of eeggadhaa. Baay'isa of eeggadhaa. Dhugaa rabbii keessumaa ijoollee amma addisii dhufaa jirtan biyya labaarra jechuudha. Biyya kamiyyuu haa ta'u of eeggadhaa. Xiniqqa haqee guddaa ofiif godhaa. Hojii keessan hojjedhaa. Wanna isaan si ajajan ishii jedhaatii utuu isaan afaan irraa hin fixin dafaa raawwadhaa. Sidaatii keessan seeraan tsadda'adhaa. Qulqullina keessan eeggadhaa. Nyaata yoo hojjetu ta'illee nyaata keessan waqtii isaa eegaatii. Hamma isaan hin finne hin xumurre yaallaa maafii kanas amma isaan siniin hin jennetti nafa dalagadhaati. Jala kaa dhaqaa shaaworii keessan galaa. Shaaworii keessan irraa bahaa. Misaa yoo jala keessan jiraattan misaa keessan jalaa kaasaa. Yoo jalan keenya ta'e yoo rafu ta'e hamma isaan rafanitti hojii keessan xumurdhaa shirribittin jedhaatii dhaqaa misaa jala kaahaa. Mana keessan urgeessaa, qodaa keessan dhidhiqaa, hojii keessan gara biraatti darbaa. Gaafa isin daba karartuu taatanii TikTok irra taa'aa ooltan, Facebook irra taa'aa ooltan, Instagram irra taa'aa ooltan, Telegram irra taa'aa ooltanii isaan bitanii kaameraa isinitti kennu. Lafa isin hojjettan kaa'u.
lafa sin teessan kaa'u lafa sin bultan kaa'u kunoo umarratti immoo harka irratti sin fannisu jechuudha. Kuni maali? Badii nuti qabnu malee jarri lafaa ka'anii kana nutti yaadan gaafa nu shakkan. Amma mee tokko maal gooti shinti beetii keessa teesse moobaalii qorqorti. Yeroo ishee waaman immoo bishaan faashashashashashis gut akka nama dhiqaa jirutti. Jara sana goyoomsiti immoo of goyoomsaa jirti. Kun of sossobuudha malee jara sana sobuu miti jechuudha. Wanna manaa baanee fi beeyne lafa kaanee beeyne lafa geenyetti dagachuu hin qabnu. Lafa kaanee lafa geenyettis yaadachaa waan baaneefis hojjechaa hojii keenya seeraan xiraatii isaa eegne yoo hojjenne kabajas qabna. Shakkamnes kaameraa bitanii nutti hin kennanii jechuudha. Kanaatiif iyyuu wanna hojjettan hundumarratti xiraatii godhaa. Yoo isaan isarra darbanii wanna akka kanaa bitanii isinitti kennu ta'ee hoo of eeggadhaa. Wanna bakka ija isaaniitti hin tolle. Ankanaachitti immoo bishaan keessan dirgim itti godhaa naqaatii. Soba harka keessan hin naqudha dhiqxan illee hin jiramti. Bishaan keessa gashaatti illee hin godhaa. Wannaan qodaa dhiquu bishaan tutti nam'ee jedha. Furmaan asirraanis hin jira. An biraa bitanii yoo isinitti kennan inni irradhu nagaa barbaadu godhaadha. Yoo isaan bakka isin hojjettan kaahanoo amma oksanii lafa isin hin agarre kaa'uu danda'u. Gamoo mangashan yeroonni kun ennaa sana immoo sin of eeggannoo godhachuu qabdu. Takka nyaatamne lammaffaa nyaatamuu hin qabdu. Takka guyyomne lammaffaa guyyomuu hin qabnu. Isinii galee